odeeffannoo taphoota michoomaa yookaan ga'umsa kan kilaboonni ittiin madaalan biyyoota Awurooppaatiin tapha madaallii kaleessa taphatame Liverpool yoo injifatu Manchester United ammoo torbee kana keessa qixa beeraa kaleessa deeggartoota malee istaadiyeemii cufaatti Stoke City waliin kan taphate shaampiyooniin England Liverpool goolii baay'ee 5-0dhaan injifateera. Liverpool Stoke City ni beekama. Gareen kun garee sarara ittisaa jabaa qabaachuudhaan kanaan dura Premier League England keessatti beekamu ta'uun isaanii beekama. Iddoo keessumattuu shaakala Liverpoolitti taphatame kanaan jijjiirraa ganna kanaan Anfielditti keessumattuu nagaadhaan mataadhaaf kan eegamu lammiin Uruguay Darwin Nunes daqiiqaa 14 keessatti goolii 3 galchuudhaan haatirikii hojjeteera. Kana alatti Rio Nugahama fi Federico Chiesa goolii tokko galchaniiru. Osoo jennu Darwin Nunes ganna kana kilaboota Saudi Arabiyaa yookaan immoo gara Naappoliidha imala jedhamaatiin maqaa isaa dhaamaa ture. Ammas gara kilaba biraa deemuun isaa waan hin oolledhaa fi garuu taphoota michoomatiin goolii galchaara. Taphoota as dhiyeenyatiin goolii 5ffaadha kan inni galche. Dheengaddas goolii 2 galchuu isaa ni yaadatama. Tapha kanaan dura tapha kanaan jijjiirraa ganna kanaatiin Liverpooliif kan mallatteesse Florian Wirtz fi akkasuma immoo Mamar Dashvilvan boqonnaadhaan dura yoo taphatan boqonnaa booda ammoo Milos Kerkez fi Yeremi Frimpong tapha kaleessaa kanaan Liverpooliif taphataniiru. Arne Slot taphattoota haaraa mallatteessifate kana eessatti ga'umsa qabanii kan isaan jedhan irratti of ilaalanii jiru. Liverpool qophii ganna kanaatiif taphattoota 29 qabachuudhaan kaleessa gara Eeshiyaadhaa yoo imalu Federico Chiesaan garicha keessaa hambifameera. Tapha kaleessatiin goolii erga galcheen booda taphataan kun sanbata keessumattuu Swiidinitti Stockholmitti jechuudha Leeds United waliin kan taphate. Manchester United ammoo goolii malee qixa baheera. Gareen keessumattuu Manchester United bara darbe haalli inni ittiin dorgommicha xumure ni beekama. Sadarkaa 15ffaadhaan xumuree liigichaan riikoordii gadi aanaa bara itti galmeesse ta'uudhaan galmaa'eera. Ammas ammoo tariitii taphoota michoomaa ganna kana taphateen ammas mara milkaatiin ittiin hin jiru. Manchester United taphataa ganna kana mallatteessifate Maatiyaas Kuunyaa fi Diego Leon taphattoota sanbataa kanaan tapha sanbataa kanaan yeroo jalqabaatiif Manchester United fi taphataniiru. Tariitii Maatiyaas Kuunyaan sochiin taphaa inni argisiisee fooyyere jechuudha. Leenjisaan kilabichaa Ruben Amorim kan dubbatan taphataan kun hanga daqiiqaa 46tti dirree keessa turee taphatee sanaan booda jijjiiramee kan inni dirreedhaa bahe. Manchester United amma Brian Mbeumo mallatteessifachuudhaaf ifatti walii galeera. Miidiyaaleen akka jedhanitti ilmaayyuu kaleessa qorannoo fayyaa xumuree amma ifatti mallattoo isaa beeksisuu qofatu hafe jechuudhaan gabaasa dagasaan jira. Tariitii kana yoo kan furatu ta'een alatti ammas rakkoon Manchester United ganna kana akka hin furamin kan namatti agarsiisudha. Jijjiirraa taphattootatiin wal qabate Liverpool ammas taphattoota haaraa mallatteessifachuun nan geenye jechaadha jira. Itti fufeera maallaqa dhangalaasuu irratti ganna kana haalaan of jijjiiraadha kan inni jiru. Waggoota 5 darban yeroo Jurgen Klopp jalatti Liverpool waancaa Champions League Awurooppaatii fi akkasuma Premier League England waancawwan biroo injifatanitti maallaqa baasee hin beekne bara tokkotti ganna kana baasaa jira. Liverpool Arne Slot jalatti bara darbe jijjiirraa irratti hangas mara osoo hin hirmaatin Federico Chiesa fa'aa kan inni mallatteessifatee hangas mara taphatan kun taphanii garuu taphattootuma jiraniin Premier League England shaampiyoonii ta'uun isaanii yaadatama. Liverpool amma immoo Hugo Ekitike mallatteessifachuuf walii galeera jechuudhaan Sky Sport kan gabaase. Taphataa sarara fuulduraa lammii Firaansii dargaggeessa kana jalqaba Newcastle United waliin walii galeera jedhamaatiin kan inni ture. Gara Euro miliyoona 70 Liverpool Newcastle erga dhiyeesse booda walii galee jedhame kana booda gidduutti adda citee dubbiin gara biraatti jijjiiramuudhaan Liverpool gidduudha kan inni seenee giddu seentummaa Liverpool kana taphatichillee akka barbaadaa jirudha. Kilaba inni baay'ee taphachuu fi hawwu Liverpool akka ta'edha kan himamaatiin jiru. Amma paawundii miliyoona 69 dabalataan taphataa kana ga'umsa ilaalamee Ekitike jechuudha hanga Euro miliyoona 95tti deemuu danda'a. Maallaqni isaa paawundii miliyoona 78 ta'a jedhameera. Tariitii taphataa kana
maallaqa guddaa Liverpool itti baase ganna kana lammaffaa ta'uudhaan kan inni galmaa'u kan mallatteessifatu yoo ta'e Florian Wirtz gara yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 16 ol itti baasuudhaan ni yaadatama. Liverpool Eintracht Frankfurt taphataa kana Kolomuanii PSG tti gara yuuroo miliyoona 90tiin gurgure yuuroo miliyoona 16.9 kan hin caalle qofaan PSG irraa mallatteessifatee hangam taphattoota haaraa dargaggoota guddisaa akka jiru kan inni namatti argisiisu. Amma gara Liverpoolitti kan imalu yoo ta'e yuuroo miliyoona 95 irraa argata taphataa kanarraa. Taphattoota dargaggoota kana baasee gurguruu irratti yookaan ittiin bu'aa argachuu irratti milkaa'aa akka jirudha kan namatti agarsiisu. Liverpool Alexander Isaaqin mallatteessifachuudhaaf barbaadaa ture. Ammallee abdiirraa akka hin kutanne himamaadha kan inni jiru. Haa ta'uuti amma garuu Hugo Ekitike mallatteessifachuudhaaf waliigaluun isaa imalli Liverpool fi Alexander Isaaqi goolabamuu akka danda'u namatti mul'isa. Erga tapha michoomatiin Celticin 4-0dhaan mo'atamanii booda dheengadda leenjisaan Newcastle United Ed Howe Alexander Isaaqi Newcastle waliin itti fufaa taphatichi akka asturus nan barbaada gammachuu guddaan irraa qabaan jechuudhaan kan dubbate. Tarii Liverpool hanga paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 30tti taphataa kana dhiyeesse kaffalee fudhachuu barbaada jedhamaa ture. Garuu amma Ekitike mallatteessifachuu isaanii Liverpool dhimma Alexander Isaaq kana qabbaneessuu danda'a jedhamaati kan inni jiru. Walumaa gala Liverpool ganna kana gara paawundii yookaan immoo yuuroo miliyoona 400 ol taphattoota irratti baaseera. Hanga ammaatitti dabalata kan mallatteessifatu taanaan waggoota 5 darban keessatti maallaqa baasee hin beekne kan inni baasu ni ta'a. Taphataan ganna 22 kun bara darbe dorgommii hundumaan taphoota 48 taphatee goolii 22 galchee Eintracht Frankfurt Champions League Europa irratti akka hirmaatuuf taphataa gargaareedha. Manchester United ammoo Victor Yokeresh Arsenal jala gidduu seenee mallatteessifachuudhaaf yaade jedhamaa jira. Taphataan Sporting Lisbon kun ganna kana guutuu Liverpool Arsenal waliin mata duree jabaa ta'e itti fufeera. Hanga ammaatitti dhimmi isaa kun hin xumuramne. Erga tapha michoomatiin keessumattuu Leeds United waliin qixa baheen booda Manchester United sarara fuulduraa irratti taphataa kana barbaadee akka waliin dubbateedha. Inumaayyuu gaafateera jedhamaatiin jira Manchester United. Leenjisaa Manchester United Ruben Amorim taphataa kana egaa Sporting Lisbon keessatti leenjisaa turan osoo gara Manchester United dhufanii taphataa dorgommiilee Awuroopaatti irratti yookaan immoo liigota gurguddoo Awurooppaa jedhaman keessaa waggoottan 3 darban goolii hamma isaa taphattoonni galchan hin jiran. Kylian Mbappe akkasuma immoo Erling Haaland Harry Kane irra taphataa caaluudha goolii galchuudhaan waggoota 3 darban giddu galaanii hangam goolii galchuu akka danda'uudha. Taphatichi Sporting Lisbon waliin ataakaroo jabaa keessa seeneera. Ani Arsenal malee hin barbaadu jechuudhaan cichooman itti fufeera. Akkasuma immoo dubbii fixaan isaa erga gara London dhufee dubbii kana murtee itti godhuudhaaf torban guuteera dhimma Yokeresh kana jechuudha. Amma Ruben Amorim gidduu seenuudhaaf yaaduun isaanii xiiqeeffatanii Arsenal torbee kana keessa taphataa kana waliigaltee isaanii mallatteessisanii ni xumuru jedhamaati kan inni eegamu. Taphatichi gara Arsenal qofa ta'uudhaaf yaaduun isaa immoo yaada Manchester United kana akka fudhatama dhabsiisedha kan himamaatiin jiru. Kanas ta'ee garuu dubbiin Victor Yokeresh fi Manchester United akkasuma Arsenal kun miidiyaaleen wal harkaa fuudhaa jiru. Manchester United maaliif gidduu seenuuf yaade kan jedhu Sky Sport akka jedhutti Ruben Amorim taphaticha akka barbaadudha. Arsenal malee kan biraa taphataan jedhuun ammoo taphatichi Arsenaliif carraadha jechuudhaan himamaa jira. Arsenal ammoo torbee kana keessa itti cichoomee taphataa kana waliigaltee isaa ni xumura jedhamaati kan inni jiru. Bari dorgommii 2025-26 kan addaati jechuudhaan taphataan sara ittisaa Arsenal Gabriel Magalhaes BBC Sport waliin turtii taasisanii bara tan lamaan darban Arsenal itti dhiyaate waancaa tokko maleedha jechuun Premier League England osoo fudhatiin yeroo itti dabarse ture. Gabriel Magalhaes keessumattuu taphattoota Arsenal keessatti Mikel Arteta jalatti fooyya'insa mul'isan keessa isa tokko ta'uu isaa ni yaadatama. Taphataan kun waggoottan lamaan darbanii fi bara achaanus wadabalatee xumuraa hanga torbeewwan xumuraatti waancaadhaaf morkannee waancaa liigichaa osoo hin fudhatin hafuun keenya baay'ee ulfaataadha. Haala rakkisaa fi jechuudhaan kan inni dubbate taphataan kun garuu nuti waan dandeenyu hunda gooneerra waan waancaa kana osoo hin fudhatin hafnee fi wanti dhiifama nu gaafachiisus hin jiru jedha Gabriel Magalhaes. Deeggartoonni Arsenal waggoottan kanaan Manchester Citydhaan akkasuma bara darbe Liverpool waancaa dhabuun Arsenal akka isaan mufachiise yeroo gara garaatti ni dubbatu. Torbeewwan gara xumuraatti irratti gara duubaatti
jiraachuun Arsenaal tariitii kun sara fuulduraa irratti taphattoota qaxalee goolii galchan dhabuu Arsenaal irraa kan ka'e jechuudhaan kan isaan komatanii kanas ta'e barri dorgommii 2025-26 waan addaattu nurraa eegama jedheera Gabriel Magalhaes. yoo xinnaate waancaa jabaa jedhamu tokko fudhannee bara itti xumuru ta'a jedheen abdadha jechuudhaan taphataan lammii Biraazil kun kan inni dubbate jechuudha. Tariitii Mikel Arteetaan amma sara fuulduraa taphattoota hin mallatteessifannee garuu sara gidduutti irratti taphattoota jajjaboo mallatteessifachuudhaan Arsenaal of cimsaadha kan inni jiru goolii eegaa dabalatee jechuudha. Dubbiin Gabriel Magalhaes kun tariitii bara dorgommii 2025-26tti Arsenaal sara fuulduraa irratti taphataa yoo mallatteessifate kaayyoo Premier League England deeggartoonni Arsenaal waggoota 21 oliif waancaa kana obsaan eeganiif deebii kennuuf waan xiqqeeffate fakkaatus amma sara fuulduraa irratti taphataa sirrii goolii galchuu hin mallatteessifanne taphattoonni faallaa tariitii Arsenaal bakka qabu irratti amma Noonii Maaduwaakee bakka Bukaayoo Saakaa akkasumas sara gidduutti irratti taphattoota mallatteessifataadha kan inni jiru. Sara fuulduraa irratti tariitii yoo Kaareesh isaaniif mallatteessee dubbii kana kan xumuratan yoo ta'e dhugumatti Arsenaal bara itti aanutti morkataa jabaa waancaa kan ta'u ta'a jedhameeti kan eegamu. Maarkas Raashfoord imalli gara Baarselonaatti taasisuudhaaf yaade gara itti dhiyaatutti akka siqee fi mamaatiin jira. Manchester United keessaa dhiibamee kan bahe taphataan kun amma gara Baarselonaadhaa imaluudhaa fi dhimmoonni baay'een xumuramanii ergisaadhaan mallatteessifatee adeemsa keessa immoo Manchester United irraa dhaabbiidhaan bitachuu barbaada jedhama irraa Baarselonaan kanas ta'e Maarkas Raashfoord gara Speen imaluunsaa waan hin oolledha. Keessumattuu gara Baarselonaa gaafa deeman dhimmi galmee taphattoota rakkoo akka ta'e mamaatiin kan inni jiru. Kanas ta'e galmeen akka Raashfoordiif yaaddoo hin taane himamaatiin kan inni jiru.